Attamoltanii akkam bultanii baga wal geenyee baga ija nagaadhaan wal agarree anfiilloon isin warri daangaa Sudaanii irra jirtan isin warri dinagdee biyyaa utubdanii jirtan isin warri gargara caanee wal wallaallee ture maabara yookaan waldaa waggaa 13 booddee deebi'ee ijaaramuudhaaf carraa argatee kanuma warri mootummaa harka nuu kennanii maaliif na arrasitan jedhanii yeroon isaa geenyaan wanti tokko yeroo isaa malee hin ta'u yeroon isaa geenyaan deebinee ijaaramneerraa Waaqayyo baga guyyaa har'aatiin isin ga'ee baga guyyaa har'aatiin nu ga'e. Keessummoota gurguddoo ulfaatoo abbootii amantii namoota gurguddoo warra siineerii ta'an qabnaas keessaa guyyaa jalqabaatti dhugaa sodaan koo tokko namni akkasitiin hin dhufe iyyaanne garuu akka guyyaa cidhaattiin eegaa ture hangara koo abbeen keenya obbo Dheeressaa Qaxxee nu wajjin jiru namni hin beekne isaaniin bara obbo Dheeressaa Qaxxee jaarsa ulfaatoo baratoo beekoo waggaa dheeraa immoo yaalaas turaniiru ammoo nu gidduutti argamaniiru isaaniif ulfina guddaa naa kennaa fi harka waliin asitti immoo keessummaa kabajaa goonee dur waggaa dheeraadhaan dura nama anfilloo turanii anfilloo akka biyya isaaniitti kan jaallatan har'a sartifikeetii nuyi kenninuu fi harka kan nuuf ta'an obbo Tasfaayee Shiguu nu bukkee jiru nu wajjin jiru isaaniifis harka walitti nu rukutaa. Keessummooti keenya iddoo kanatti walitti qabamanii jiran ulfinaan kan nuyi waamne kanuma hundumaa caalaa sagantaan keenya beekamtii waliif laachuu rikognaayizii wal gochuudha wanti guddaan ulfina waliif laachuu beekamtii waliif laachuudha isarratti dhalataan biyyaa ajitoo fi qas jiru harka walitti na rukutaaf himu obbo Ismaa'eel Hashim iddoo kana jiru obbo Ismaa'eel kanarratti argamuudhaaf iddoo kanaa bahee dhufe isa kaan booddee itti fufnaa isaaniinis akkuma kanatti naa simadhaame. Egaa yeroo dukkanaa keessaa yeroo rakkinaa keessaa aanolee gara biraadhaa akkuma godhu nuufis waan nu godhe qabaa akka warra dukkanatti jabaasuutti nu wajjin anfillootti yeroo sana yeroo dukkanaa'ee jiru keessatti nu wajjin harka nuu ta'ee waan tokko nu godheeraa har'a isaanis bakka bu'aas keessaa qabu obbo Girmaa Gammadaa isaaniinis naa simadhaa. Ogaa akkasitti wal arguun waan guddaadha nuufi har'a sagantaan keenya inni jalqabaa haasaa baniinsaa dura taa'aan waldaa kanaa takkaallinyi isaa egaa haasaa nuu godhanii booddee gabaabsinee akka waliin tursineef jechuudha. Sagantaa isa kaan isaantu isinitti himaa eega isa goonee booddee itti aansinee beekamtii warra laannuun jammarraa tokkitti isinitti himeen isatti isin dabarsa. Bara lafti qotee bulaadhaaf haa ta'u jedhu sochiin jiru bara sana keessa inni beeraawi xoorii isa jedhamuun gaafa waraanni ijoollee barattootaa irratti baname ani ijoollee ta'ee achiin jiran ture hiriiricha argeera. Namni hundumtuu mana isaatti galee cufatee dhala isaa kan barbaachuu bahee illee hin jiru ture namni dolloo keessa aanaa dhufee namni achi jira ture. Karaa cufamaa sana keessaa sa'aatii ganama ture kun hiriirri nagaa sun sa'aatii 7-8 keessaa karaa badii sanarra Toyootaadhaan Land Roveriidhaan makiinaan anfilloo keessa jiru kollii eessa ganda hundumaatu makiinaa qaba ture namoota iddoo sana turan hundumtu yaa'anii tarreetti dhufan. Ijoollee protectii gochuuf ijoollee barattoota gaafa dhufan namni dolloon cufamaadha. Nama hundumtuu baqatee gadhiiseera.
akka militarii amma bara ammayyaa'ee kanatti makiinaa irratti meeshaa xamadanii dhufan bara Haile Sillaasee isa dhumaa jechaadha. Gaafa dhufan nama hundumtuu karaa gadhiise. Akka dhufan sanatti ijoollee Anfilloo fe'aniitu deebi'anii galan sodaatamee ulfina guddaa qabatee taa'aa ture. Waldaan misoomaafaa ture waggaa dheeraadhaan dura. Isatu rivaayivii goonaa, isatu buustii goonaa, isatu wal keessatti dadammaqsinaa dhaloota dhufuuf jechuudha. Turtiin keenya irraa turtii gaarii taa'ee abdadhaa fayyaa ta'aa galatooma. Dhaloonni Anfilloo ijoolleen biyya kootii ijoolleen Anfilloo har'a iddoo kanatti wal taatanii asittis arguu kootti baay'een gammada. Taansee haasaa gabaabaatiin doongadha. Kabajamoo bulchiinsa aanaa Anfilloo bakka bu'anii kan dhufan obbo Tuujubaa Taaffisee, kabajamoo hirmaattoota, kabajamtoota maanguddoo Anfilloo, dhalootanii fi firoottan Anfilloo walgahii kanarratti kan argamtan hundi keessan baga nagaan dhuftaniin jedha. Baga gammaddan guyyaan kun galata guddaaf gammachuu guddaan akkumas kanas milkaa'ina ifa har'a arguuf guyyaa iddoo guddaa qabudha. Kaayyoof gama guyyaa kanaa purpose and the importance of event walgahiin keenya har'aa waldaa misooma fi gargaarsa Anfilloo deebi'anii ijaaruudhaaf misooma Anfilloof kan bu'aa buusan abbootii biyyaa fi jajjabeeyyii misooma Anfilloo galateeffanna. Kana jechuun garuu bu'aa irratti qofaatti kan hundaa'eetu hin ta'in hojiin jarri guddaan kun hojjetan seena qabeessa ta'ee hafa. Guyyaan kun itti gaafatamummaa keenya walgahii inni yaadachiisu waltaalee biyyi keenya Anfilloo guddisna. Walumaa gala qooda keenya buusuuf guyyaa seena qabeessa jedheen yaada. Misoomni Anfilloo hawaasaaf qofti dhiisuu duwwaa itoo hin taane waloo ta'ee hawaasni kamiyyuu hojiirra oolchuu qaba jennee yaadna. Dhaabbileef mootummaa qofaatti dhiisuu waan ta'u duwwaa miti. Hunda dura waldaan kun ganna 13 booda har'a deebi'ee ijaaramee jira. Waldaan kun adda taasisu keessaa inni tokko waldaa gargaarsaaf misooma Anfilloo yeroo dheeraaf waggaa 10 dura jalqabee gidduutti citee ture. Deebi'ee ijaaramee jira. Walgahii isa jalqabaa ta'uunsaa kabaja guddaadhaan dhaloonni Anfilloo ce'umsa kanatti hirmaachuu akka danda'u gumaacha har'a agarsiisaa jira. Ga'umsaaf guddina fuulduraatti vision of the future kaayyoof sagantaan keenya rakkinoota bu'uura misooma Anfilloo qabdu furuuf murannoo keenya agarsiisuudha. Kunis tokkoffaan hirmaannaa hawaasaa jechuun empowering community members. Kana gochuuf leenjiif qindoomina barbaachisa. Kunis kan inni ta'u hawaasa naannoo hirmaannaa isaanii irra leenjiif hirmaannaa dandeessisu shaggar entrepreneurship kaampaanii adda addaaf dhimma qabsiisuu irratti hojjenna. Daldalatti seenuudhaaf akka mijaa'uuf karaa dandeessu hunda jajjabeessinee hojjenna. Inni sadaffaa daldala guddinaaf hawaasni hirmaannaa itti cimee hojii irratti argamuu danda'u. Kanas bulchiinsa aanaa Anfilloo wajjin taanee hojii dhabiinsa xinneessuuf hojii uumuu irratti hojjenna. Inni lammaffaa manneen jireenyaaf lafa argachiisuu. Miseensi keenya lafa jireenyaa argataniif kan murteessu misooma lafaa irratti xiyyeeffachuun
naannolee Finfinneetti akkasumas magaalaa biroora keessatti waliigala lafaa taasisuudhaan irratti hojii guddaa hojjechuu nu barbaachisa. Waliigalaan diinagdeef daldala bu'uureessa economic empowerment waldaalee qonnaan bultootaaf hojjetoota jechuun consumers and producer association miseensota keenyaaf gidduu galeessa goonee qonnaan bultoota cimsina. Kan kana fakkaataan yuuniinii dhaabuudhaan gabaa keessa akka galan gochuudhaan irratti hojjechuu qabna. Qabeenya argamsiisuu qabeenya yeroo dheeraaf hojii irra hin oolle gara misoomaatti akka jijjiiramuuf qorannoo taasisnee irratti hojjechuu goona. Misooma aanaan filloo. Qophiilee misoomaa strategic planning hojii bu'uura misoomaa waggaa 5, waggaa 10 fi waggaa 20tti hojii bal'inaan dandeessisu bu'aa qabeessa strategic planning qopheessuu irratti hojjechuu nu barbaachisa eegallee jirras. Kun jechuun dhiyeessa akka bishaan dhugaatii guutuutti dhuunfaatti dhiyeessuu. Inni lammaffaa manneen barumsaati. Barnoota gara sadarkaa barbaachistu ol guddisuuf nama qaamni hir'ates bartoota qaamni hir'ates mana barumsaa akka inni qophaa'u irratti hojjechuu barbaachisa. Hojii hirmaannaa dargaggoon walumaa galatti hojii misooma keessatti galii dabalataa argachuun misooma irratti murteessaa waan ta'eef irratti hojjechuu nu barbaachisa. Hojii deeggarsaaf fiixaan baasuu. Waldaan keenya deeggarsa dheeraa yeroo adda addaatti hawaasaaf gumaachuuf hojii irratti hirmaachuun hojii hirmaannaa cimsuun hojii keenya keessatti ilma guddaa ta'a. Haa ta'u malee odeeffannoo dhugoominaa guutuu irratti hundaa'uun bu'uura galmeessisuu irratti hojjechuun nurra jiraata. Hojii giddu galeessa caaluun hojii seenuudhaan hojiiwwan akka jajjabeeffamaniif hojiif misooma irratti walitti dhufeenya cimsuun hojii hojjechuun nurra jiraata. Walumaa gala milkaa'ina keenyaaf jecha hojii kana qooda hirmaannaa keenya fayyadamuuf itti gaafatamummaa keessa jirra yeroo har'aa. Walumaa gala hojii hawaasniif qabeenyi akka misoomaaf hojiirra oolu misooma irratti walgeenyii cimnee hojjenna. Galatoomaa. Dakaliin baay'ee galateeffannaa amma kallattiidhumaan gara beekamtii walii kennuutti yookiin immoo hojii kanaan dura hojjetame galateeffachuutti tokkoon isaaniitti statementii xinnoo ishee walitti haasofna. Jalqaba irratti Sheekh Tawfiq Kadir Siraaj dhalataa Muggiitii yeroo dukkanaa kana keessaa yeroo namni biyya isaa ilaalaa hin jirre keessatti mana barumsaa blookii guddaa ijaaruudhaan iddoo sanatti nuuf gumaachanii jiru. Sheekh Tawfiqiin eeggadaranii waajjiratti haasofsiisnee turre. Isa darbe caalaa isa dhufutti baay'ee hamuummachaa baay'ee tarkaanfachaa akka jiran nutti himaniiru. Inni nuyi jalqaba recognition yookiin beekamtii laannuuf Haji Tawfiqii fi utuu sartifikeetii kana kennin harka walitti rukutuudhaan. Namni lammaffaa inni nuyi qabnu adde Amartii Ayyaanaa Simaatii. Adde Amartii Ayyaanaa Simaa akkuma isin beektanii hojii baay'ee irratti hirmaatteetti hojii baay'ees nu hojjechiifteetti iddoo baay'eettis immoo hirmaannaa guddaa qabdi. Amma ammaattiyyuu hojii baay'een ta'aa jira biyya sanaa adoota biyya alaatii dhufan namoota biyya hambaatii dhufan qabattee iddoo sanatti hojii baay'ee nuuf hojjetteetti nama yaadatu sababii hin qabnee fi nama yeroo rakkinaa nu yaadate caalaa immoo waan baay'ee nu goote sababii ta'ee fi galateeffannaa ta'aaf amartiidhaaf harka. Obbo Ismaa'eel Hashim Khaliifaa dhalataa magaalaa Muggiitii yeroo darbe keessa baay'een keessanii miidiyaa hawaasaa irratti agartaniitu jedhee namanaa. Isaan kun ijoollee harka qalleeyyii keessumaa ijoolleen amma si'ana beektu isinii
qaala'insa meeshaalee barnootaatiin ijoolleen baay'een akka rakkachaa jiran ijoollee baay'ee amma birrii isaa asitti uumuu barbaadu birrii guddaadhaan bitee uummata keenyaaf kenneera. Mucaa qaleessaatiinis isa harkaa inni itti aanee jiru maatii mana barumsaa Anfilloo Tigilfireedha. Kana maammeetu beekaa karuma karaadhaan sochiin godhamaa ture biyya keenya hamma dhumaatti hin ganne socho'aa jiru. Isaaniifis beekamtii laanna maatii mana barumsaa Anfilloo Tigilfiree sirriidha. Waldaan tokko immoo jira ammas namni takka rafee hin beeku. Waldaa Afooshaa Anfilloo Lalistuu bakka bu'aan isaa jiraas yookiin namni miseensisaa Bashiree Dashidris. Bashiree jira calluma jedhee jira annichi. Bashiree kee dhaabbadhumee seeta akka walitti naawwataa. Afooshii dhalattootaaf jaallattoota qeellam birrii guddaadhaan waan tilmaamamu waan shallagamu ijoollee qeedaa jedhan qeellam development action group jedhamurraa horii argatu qooda keenya nuu kennee yeroo dukkanaa keessa yeroo buqqa'iinsi ta'e tokko keessa gargaarsa guddaa nuu godheera. Godina qeellam Wallaggaatiin maqaa isaatiin kan dhaabbate nuuni saammatee jechuudha. Inni kun ulfina guddaatti isaaf ta'a isaaf isa boodinaa. Ijoolleen daa'imni tokko immoo maqaa Anfillootiin mana nyaataa bananii hojjechaa jiru. Isaanii fi beekamtii kennuu barbaanne Anfilloo Kaatering. Ijoolleen kun ijoollee Kunchuu Haaruun yookiin Abdulaziz Haaruun jedhamu ijoolleetti nodha. Wanti nuyi ilaachuu fi barbaanne maqaan kun iddoo kanatti yeroo kana keessa baheeduma ol bahuudhaa fi sababa ta'aniiru ijoolleen xixinnoon kun beekamtiitu ta'aaf. Rizquu Kadir Siraaj yeroo darbe kitaaba tokko eebbisiisee ture. Yeroo kitaaba sana eebbisiisee ani achirratti argameen ture. Iddoo sanarraa kan argamu birrii gara birrii miliyoonii 5 isa sichi gurguramu malee gurgurtaan kitaaba sanaa guutuutti aanaa Anfillootiif akka oolu waadaan nuu galeera. Beekamtii guddaa warri tokko maatii isaaniitiin obbo Tasfaa Lamuuf maatiin isaanii garjeedaaf ijoollee dukkana keessa jiraniif iddoo sanatti qaqqabanii keessumaa garee barnootaatiin hangilee barnootaatiin gochaa isaan godhan gochaa guddaadha. Beekamtii guddaa kenninaaf isaaniifis obbo Tasfaa Lamuutiif harka walitti naarfata. Jaallatamtuu Seertumii Anfilloo keessaa naannaa ijoolleen shabel wal ijaaranii ijoollee waan akka yuunifoormii meeshaalee barnootaa gargaarsa adda addaa godhanii yeroo dukkanaa kana keessa jarris gumaacha godhaniiru. Beekamtii guddaatu isaaniif mala isaaniifis harka walitti naarfata. Kanaaf waldaa tola ooltota wabii kan jedhamu akkuma kana jechaadha waan guddaa nuuf hojjetaniiru. Yeroon jedhagaa yeroo dukkana kana keessa yeroo Anfilloon karaa dhabdee nama see yaadatu dhabdee dirree lolaa taate dirree waraanaa taate dirree beelaa taate maqaa gareedhaan waamamtee jirtu jarri kunis tola ooltummaa guddaadhaanii uummata isaanii bukkee dhaabbataniiru. Beekamtii guddaa isaaniif ta'a. Kanatti aansinee obbo Tasfaayee Shibuu obbo Dheeressaa iddoo kanatti lamaan isaanii iddoo kanatti gara waltajjiitti isin affeera. Sartifikeetii kana isintu nuu kenna. Obbo Tasfaayee fi obbo Dheeressaan achi Sheekh Toofiq Kadir akka nu dhufan sattiin beekamu sana isa utubaa dinagdee biyya Itoophiyaa walii galaa ta'e saampilii isaa nu erganiiru.
anfilloo kana isumatu nu guddise jechuu dandeenya. An anfilloo miti sayyoo alaqu garuu jireenya keenya anfilloodhuma kanatu waan adda addaatiin nu gargaaraa ture. Sayyoon gowwaadhaa jedha warri leeqaa kun. Maaliifi sayyoodhaan gowwaadha jedhu. Buna achumatti biqilchuu hin danda'a ture. Garuu caakkaa sana barbaacha dhaqanii warri keenya qoonqiidhaan lafa bitatan. Lafa bunaa qabu garuu amma buna duwwaadhaa jedhan naqee hin beeku waggaa 60 57 fakkaata ergan gara sana dhaqee. Anfilloo waan hedduudhaan yaadanna. Anfilloon akka har'aa kanatu hin ta'in muggi katamaa ture. Damdoloonis katamaa ture. Har'a garuu vileejiidha. Rakkina adda addaatu mudate. Rakkina kana rakkinni isaa waan lama. Tokko karaadha. Tokko nagaadha. Kanuma lamaan. Kun lamaan utuu irraa furame anfilloon amma biyya alaa uteenyuu Yirgaa Caffee kan gujiin hin qabu ture dur. Kan Sidaamaa fa'itu dhaga'ama. Anfillootu beekama ture dur. Kanaafi warri waa jechuu dandeessan mootummaa malee waa hojjechuu hin danda'amu. Mootummaa wajjin komunikeetii gootanii inni duraa karaa nagaa waa murteessuu hin dandeessan. Karaa daandii irratti hojjechuu hin danda'ama. Nus bakka jirrutti dhiibbaa goone uummata kanaa akka inni duubatti namnee gochuudhaaf irratti hojjechuu barbaachisa. Bara durii anfilloo duwwiitu qaba. Warri naannoo guyii tokko waa qabu gimbii keessa bunni hin jiru ture. Har'a garuu it is all over. Amma horrollee ga'ee jira bunni. Bunni anfilloo identity anfillooti. Kanaafi irraanfatamuu hin qabu. Karaan ba'uufii qaba daandiin. Iskuulli ijaaramuufii qaba barumsi murteessaan isaa. Ijoolleen anfilloo kileverii turan baay'ee dandeettii qabu turan. Kunoo qajeelaan hin ta'a. Daa'imummaa isaatti anuma biratti guddate jechuu dandeenya. Bolaasaa durbaa lama zawdituudhaaf gabaa abbaan ishii wajjin armeensaa adde marmaareen fidanii nutti kennanii deemu. Baay'ee dandeettii qabu ijoolleen garuu maaltu sana fi godhaa buna kana. Buna kun hojjetti rarra'ee jiru kana. Adimaasuu baadaannoo fa'a. Very clever hin danda'u. Barachuun fedhan maaliif horii guddaa baatanii deemu har'a sana miti. Kanaaf iskuulaa fi karaa kanarratti akkaataatti irratti hojjennu yaada burqisiifnee irratti hojjennu karaa daandii kapaasitii qabnu mootummaa wajjin qabnuun irratti hojjechuun murteessaa natti fakkaata. Efartii isin gootan tattaaffiin isin gootan hedduun galateeffadha. Ani jara kanan beeku amma injineertu gisee hundumaa na caqacaqee na waamaa ture. Hedduun si galateeffadha. Taambiruu Adinuufaa wajjinan baradhe. Ilma obbolaasaati. Obboleessaati jechaadha. Nama lubbuun jirnaatti hin fakkaatu. Jenereeshiniin kun dhufee hamma kanatti maqaa biyya sanaa dha'ee naannoo sana biyyatu hin ta'e naannoo sana irratti hojjechuun keessan galata guddaa qabdu galatoomaan jedha. Akkam jirtu? Fayyuma. Ani anfilloo ji'a 7 moo ji'a 8 waan taa'e nama waggaa 20 taa'e caalaan beekasii nama akka ta'etti immoo jaaladhaa. Firummaan koo saddaan citee hin beeku amma irraatti. Komee tokko ittiin qaba sammuu yeroon dargaggeessa ta'e gara 1920 gidduuttan dhufee harka duwwaa nagalchitan ijoollee bareedduutu qabdan. Lammaffaa immoo komeen ani qabu maqaa walalin dhoofne takka amma dhaggeeffadhu ta'e. Isin utuu ani isin beeka ta'e akka anfillootti akka anfilloolli maatmaa yookiin
giddii nama keessanitti dhibee walalli jala misooma wal jala isin galcha ture maaliif isin aadaadha kaa zooniidha. Garuu akkasuma ta'ee immoo utuu isin jiraachuudha beennee karaa keessan nama qaqqabuu dandeenyu baay'ee qabna turre. Waggaa lamaan kana gidduutti ani misooman jaalladha malee gargaarsan jaalluutu nama inni ijoo keessa waggaa dheeraa ture waan ta'eef gargaarsan jaallu misooman jaalladha. Garaagarummaa isaas ni galeera. Eeggattuudhaaf kennituudhaaf misoomni kennituudhaaf gargaarsa immoo eeggattuudha. Mentaalitii kanaan kaanee yoo deemne eeggataa baay'ee biyya keenya keessatti akka nuyi nuranne sodaadhaan. Yeroo tokko yeroo beelli gara ba'aa kanatti ta'e biyya sana deemeen ture karaa irratti boqqolloo baay'eetu makiinaa baay'eedhaan fe'amee gara Sumaalee deema ture. Baay'een gammade Dambidolloo dhabee garu. Barreen gaddaa Anfilloo dabalatee laaloo qileeti ka'ee waradaa baay'ee keessatti boqqolloo hiraa turre waan gad biraas raabsaa turre. Qeellamitti boqqolloon fe'amee dhaquunsaa imimmaan buusuu na kajeelchise. Maal dhabneeti wanti nu dhabne waan tokkittiidha tooftaan beennuu gurmaa'ina hin beeknu. Kanuma duwwaa dhabne tooftaaf gurmaa'ina dhabne malee warri kaanis rakkinuma keessa taa'anii wal gargaaraa turan tooftaa beeku waan ta'aniif garaagarummaa biyya keenyaa isinitti barbaadetan. Yoo tooftaa beenne yoo abshaalummaa qabaanne yoo qooda keenya gaafachuu hin beekna ta'e hin dandeenya ta'e Anfilloo keessa birriin caakkaa keessa ciisee jira. Garjeedaa kaasanii bishaan biyya kana keessatti tokkoffaa bahuu danda'u achi burqee dhufee ashagamee gurguramuu danda'u jira. Hamma dhattanii seertumii keessanitti caakkaa keessa bunatu arba gidduu dhaabbatee jira ofii isaatii namni dhanne. Barbaree waa ilaalee jira. Ogee jira waan ta'e biyya sana keessa muki jira waan ta'e jira. Amma gaananii gaaffiin isin gaafadhu misoomis turuudha gargaarsis turuudha biyya Ameerikaa keessattuu namni gargaaramu jira. Gadhee miti ani wanti gargaarsa jibbee fi dipendensii syndrome yookiin immoo eeggatummaan dhandhana keenya keessatti akka nama keenya keessatti hin dhalanne barbaachaaf biyya misooma sana qabu sana keessatti har'a garuu yeroon bahee walalli goofareensaa guddaa ture. Amma mataan irraa dhumee walal gaarri walal mooluudhaan isallee deebisnee iddoo isaatti deebisuudhaaf dirqamatti nurra irra seenaa tururraa gaaffii tokkittiin isin gaafadhee dhaaban hin danda'amu yoo fakkeessaadhaaf ta'uu baate. Ijoolleetu yeroo nuyi yuunivarsiitii barru kaadrii tokko kana dhaabbatee ijoollee barsiisa. Ijoollee keessumaa ijoollee Anfilooti natti fakkaata baay'ee qoosaa danda'u isaanii nambarri dhuguma jedhaa ilaataa jedhan kaadriidhaan. Ammas dhuguma ittuu laata. Moo hin sobduu deemtanii ol geessuu akka irraatti. Strategic planning baastu hin tochootu tooftaadhaan wal gormeessu walii qoodduu hojii moo haruma wal ga'ii irratti argamu maaliif argeen beekaanne biyyuma Wallaggaa keessatti Horroon maal akka fakkaatu Gimbiin maal akka fakkaatu Dambidoolloon maal akka fakkaatu yeroon taa'ee ilaalu waan baay'ee booddeettaafne baay'ee tokko qabna sayyoo kennan. Innis maayinni yeroo akkas wal arginu wal jaallannaa wal ho'ifnaa hinaasofnaa lammaffii deebinee wal arguun keenya baay'ee kiyyoo guddaadha. Kanaafi maabara kana hin dhaabdan taanaan ani Anfilloon kophaatti dhaabbatee walaliin irraanfata jedhee miti kan sila qoosu. Anfilloo keessatti iyyuu dhaabbi shanan akka keessanii gara biraan yoo dhaabbatee waliin ga'u rakkina biyya keessa tokko fayyaadhaa yoo itti lixe tokko barumsaa yoo tokko bishaan yoo itti lixe karaa baay'eedhaanitu biyyi kun guddachuu danda'a waan ta'eef hin qoosinaa isan jedhe kan hin qoostu moo dhuguma haasoftu hin jedhe kuni
garaa keessa akkas isinii taa'uudhaaf akkas hin qoostan hin beekaa hin qoosinaa maaloo biyyichi biyyatti qoosan miti biyyichi biyya guddaadha biyyichi biyya qabeenya qabuudha biyyichi nama baay'een keessaa ba'eedha bo Kibratu shumaa fa'aa wajjiniin kan walaliin dhaamne nama gurguddaa qabdu obboleessaanii biyya Londoniin jiru maqaan isaa Tashaalee Jooba waan guddaa isinii fiduu danda'a nama baay'ee jiran filloora keessaa kan ba'an kanaafi maaloo hin qoosinaati waadaa kan inni isin galuun ani daalle bodeessaanii ansayyoodhaan ansayyoon gowwaadhaan hangafi daallee jaa hangafi daallee jaa daalle gowwoomee badeedha ana gaa gowwan kanaafi ani immoo daallee immoo hangafa sayyooti sayyoo jaati kanaafi yoo nan filoo ta'uu baadhee an filoon egaa daallee sayyoo keessan galuuti akka seeraa antiniitti yoo nan yoo an filoo ta'uu dhabaadhee associate memberii ta'uu nan danda'a jechuun bukkeedhaan kan itti galu jira memberii achitti yoo dhalachuu baadhee yoo jechuu kooti lama waa'ee istiraatiijii kaasee ture inni istiraatiijii pilaanii qopheessuu irratti an waggaa dheeraa inni ijoo baay'ee gadhaa jiru jedheera yeroo qopheessitan yoo na waamtanii yaadaanis teekniika isaaniitis sin gargaaruu nan danda'a kan lama waadaan galaa jedhaa gaa hin qoosinaa jabaadha. Ani maqaan koo Tuujubaa Taaffasaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa Anfillooti. Akkuma carraa ta'ee hojiin amma hojjetamaa jiru daarektee waan ilaallatuuf sagantaa kana irratti hirmaachuu fedha godhadhe achumaanis immoo itti gaafata bulchaa naannoo keenyaa Obbo Nagaash Qanaa bakka koo bu'isii uummata naa dubbisii bakka na buufateera jedhii naan jedhaniif waan naan jedhaniif asumaan kana isin beeksisuu barbaadeenii lafni itti dhaladhe Garjeedha Anfillooma keessaa ta'ee Garjeedha Gahii jedhama. Tani namoota muraasallee beekaa baay'ee warra kaan miidiyaa irraa ittiin argaa gabaabsee waan tokko jechuu fi kabajamoo hundeessitoota waldaa misooma Anfilloo kabajamoo obbo Iskindir Kibrat kabajamoo Aadde Zeetunaa Abdallaa kabajamtoota sagantaa kanaa kabajamtoota namoota amma asitti argamtan sagantaa kana irratti argamtan hunduma keessaniif carraa kan argadhee fuula keessan dura dhaabbadhee haasaa Anfilloo bulchiinsa Anfilloo bakka bu'ee dubbachuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Taansuudhaan namoonni sagantaa kana gumaacha taasistan marti keessan hawaasa Anfilloo bakka bu'ee guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kanaafuu sagantaan kun yeroo dheeraaf kan jalqabe ta'us illee waggoota dabarsinee keessatti haala kanaan hin qindoomne yoo ta'e iyyuu jiraattonni dhalattoonni Anfilloo hiree tokko humna waliif ta'uun biyya keenyaaf biyya alaa biyya keessaa walitti birmatee maqaa biyyaaf misooma biyyaa hojjechuuf yeroo itti dammaqe akka ta'e asumaan ibsuun barbaada. Anfilloon hundeeffamni Anfilloo akka aanaa keenyaatti akka Anfillootti jechuudha. Anfilloof sayyoon waggaatti yeroo tokko wal arganii ayyaana araaraa ittiin kadhatan maqaan isaa Affalloo kan jedhu tokko qabu turanii jedha. Maqaan Anfilloo jedhus Affalloo kanarraa kan fudhatame yommuu ta'u Anfilloo jechuun bosona guddaa kan rooba guddaa of keessaa qabu jechuudha. Anfilloon yookaan magaalaan Anfilloo muggi bara 1919 akka Itoophiyaatti hundeeffamte. Magaalaan muggi Finfinnee irraa kiiloomeetira 694 kan fagaattu yoo ta'e godina Qellem Wallaggaa irraa kiiloomeetira 42 fagaattee argamti. Bahaan, Sayyoo, Lixaan, Sudaan, Kibbaan, mootummaa naannoo Gambeellaa, Kaabaan, aanaa Gidaamii
daangeffamtee argamti. Anfiloon magaalaa afuriif ganda baadiyyaa 21 qabdi. Anfiloon magaalaa afuriif ganda baadiyyaa 21 qabdi. Baay'inni hawaasa Anfiloo yookaan baay'inni aanaa Anfiloo hawaasa aanichaa 61,504 dhiira yoo ta'u dhalaa 60,475 waliigala 1,121,521tti tilmaamama. Anfiloo jechuun qomoo torba kan qabu yoo ta'u tokko Saasee, Jabaatoo, tokko Seemboo, Innaaqoo, Lalloo, Battoo jedhamuun kan beekamudha. Aanaa Anfiloo keessatti jalqabbii mana barumsaa gabaabsee yoon kaasu aanaa Anfiloo keessatti jalqabbii mana barumsaa yoon kaasu manni barumsaa Anfiloo keessatti bara 1953 akka ta'ee himamus bara kana seera qabeessa ta'ee kan hin jirres duras jira jechuudha. Manni barumsaa jira. Fakkeenyaaf mana barumsaa Anfiloo Tigilfiree bara 1953 hundaa'ee, Heenacheen bara 1956 hundaa'ee, Garjeedi sadarkaa tokkoffaan bara 1966 hundaa'ee, mana barumsaa Shebel yookaan Seertumiin bara 1967 hundaa'ee. Yeroo ammaa sadarkaa lammaffaa Anfiloo sadarkaa lammaffaan yeroo ammaa aanaa Anfiloo keessatti bara 1996 yeroo jalqabaatiif Anfiloo sadarkaa lammaffaa argatte jechuudha. Yeroo ammaa kana manni barumsaa Anfiloon mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa 40f, mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa 40f, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa 4, mana barumsaa dhuunfaa 5, mana barumsaa keejii 6 waliigala 55 qabdi jechuudha. Egaa hojiiwwan barnootaan hojjetaman baay'ee isaa ammuman gaggeessaa waajjira barnootaa ta'ee hojjechaa ture keessatti wantoota qabatamaadhaaf namoota takkaa fuula isaanii nagarree silkiima qofaa wal agarru baay'ee jira keessaa. Fakkeenyaaf Ajisoofiqiin armaan baree riskuullee egaa walii dawwallaa tokko walii dawwallaa jara kanas bilbilumaan wal agarra malee sagantaa kana irratti wal agarree. Egaa hojiiwwan kanaan dura hojjetaman dhimma barnootaatiin hojiiwwan kanaan dura hojjetamanii eenyu akka hojjetee jiru waan tokko kaasuun dirqamataa jechuudha. Inni jalqabaa ani bara 2008 kee mana barumsaa Tigilfiree yookaan tokkummaa Anfiloo isa jennu natu qindeessaa ture jechuudha. Waggaa 2008 kee amma bara 2016tti 15tti natu qindeessaa ture. Manni barumsaa tokkummaa Anfiloo manni barumsaa Tigilfireen bara 2009 tokkummaa Anfilootti jijjiirre jechuudha. Tokkummaa Tigilfiree irraatu tokkummaa Anfilootti jijjiirre. Sana keessatti egaa namoonni dhalattoonni Anfiloo fi naannoo see ta'anii hojiiwwan gurguddaa hojjetaa turaniiru. Tokko ijoollee abbaa fi haadha hin qabne deeggaraa turaniiru. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne deeggaraa turaniiru. Harka qalleeyyiis deeggaraa turaniiru. Uffata barattootaaf yookaan yuunifoormii isa jennu warri Shebel nama 131 bitanii asii buleessi keenya Ismaa'eel Haashim barattoota baay'eedhaaf kan inni bite jechuudha. Iddoo garaagaraatti qoodee manneen barnootaa garaagaraatti qoodee isaanii sila qarshii inni baasillee inni namni isaa birii guddaa baaseetu hojii kana hojjete. Dabtaraaf qalama baasee yeroo garaagaraatti jechuudha. Yeroo garaagaraatti hojii kana hojjetaa jireera. Mana harka qalleeyyiis illee manoota harka qalleeyyii yeroo inni hojjetaa ture jira jechuudha. Yeroo ayyaana adda addaaf yeroo namoonni rakkatan tokko yeroo itti deeggaramaa ture jira jechuudha. Yeroo itti deeggaramaa ture jira. Kana qofa miti manneen barnootaa keenya deeggaru. Manneen barnootaa fakkeenyaaf amma Ajitoofiqii annee achi geenyee mana barumsaa itti abbaan kootti barateedha. Seenaadhaaf hojii kan hojjechuun qaba jedhanii achi dhaabannee silkiidhaan waan jiru bulchaa hojii wal haasofneetu mana barumsaa bilookii tokko ijaaramee yeroo ammaa kana qulfiin tarakkabamee yeroo itti kennamee jiru ta'uu isaati jechuudha.
Akkasumas mana barumsaa Boriskuuna jedhamu as keessa jiru ta'een beeku garuu silkiidhaan wal agarra turre mana barumsaa tokko ijaaruun qaba. Kanaaf daddafaatii bakka adda naa baasaa ergaa jennaan bakka lama adda baasnee kana keessaa bakka mijatu akka ogummaa barnootaatti adda baasnee lafa kana qopheessinee bu'uura boruu tokko akka inni ijaaramu ganda muggi duwwaa tokko keessatti akka ijaaramuuf godhamee jira jechuudha. Inni biraan faasilitii manneen barnootaa guutuu standardiidhaan waa wal qabatu faasilitii manneen barnootaa guutuu mana barumsaa Shebel yoo fudhattanii manni barumsaa Shebel akkuma siliisni kaasee mana barumsaa Garjiidaa wajjin wal duukaa dhaabate bara 1967 egaa yeroo sanaatiin namni qalamatti dibeen jiru jechuudha. Bara kana garuu ganna kana sila isaan kaasaniiru waan bal'aasaa mana barumsaa kana jaakii godhanii bareechanii qalamatti dibanii barattootaaf waa'ee isaa irra taa'an qopheessanii fi waan tokko tokko hojjetameera jechuu barbaadeenii akkuma sila kaa'uuf yaalame akka sila kaa'uuf yaalame magaalaa kanatti illee jechuudha. Magaalaa kana keessa taa'anii ijoollee warra san sila maqaa isaa turan birii 96 gabatee gurraacha 20 hojjisiisanii mana barumsaa Garjiidaa sadarkaa tokkoffaadhaaf mana barumsaa Garjiidaa sadarkaa tokkoffaadhaaf gumaachanii jiru jechuudha. Deeskii barattoonni irra taa'an yeroo baay'ee manneen barnootaa keenya akka carraa ta'ee egaa tuulattanii hin agartu ta'ee keessumaa lafa iji namaatti mul'atu mana barumsaa tokkummaa Anfilloo keessa yeroo ta'anii mana barumsaa jechuun mana barumsaa Anfilloo keessaa isaa namni hundumtuu qaamni garaagaraa dhaqee ilaaluudha. Mana barumsaati jedhanii dubbachuun garuu baay'ee nama dhiba jechuudha yeroo ammaa. Kun immoo waan ta'eef qaba. Tokko qaamni garaagaraa gaafa iddoo biraatti dhaqu achitti dhaqee buufata. Inni dhaqu sun hin balleessa mana barumsaa kana jechuudha. Gabatee gurraacha hin balleessa. Deeskiin hin caccaba. Irra taa'ama. Anfilloon yookaan magaalaan Muggii meedaa mana barumsaatti Gilfiree yookaan tokkummaa Anfilloo sana qofa fayyadama. Wanti biraan hin jiru jechuudha. Sanbata dallaa waan hin qabneef warri ispoortii ilaaluu dhaqanis warri kuwaasii ilaaluu dhaqanis achi dhaqanii balleessu jechuudha. Kanaaf baay'ee rakkoo shintibeetii illee hin qabu keessa jechuudha. Shintibeetiin citee keessa gabbu'ee yeroo darbee jaarsolii biyyaa waamnee agarsiisnee turre jechuudha. Citee keessa gabbu'ee namootaan ilaalchisnee bulchiinsa magaalaa akka deeggaru goone bulchiinsa magaalaa akka isaatti deeggaree qotee amma ammaatti afaan banee jira jechuudha. Amma ammaatti afaan banee jira. Tun carraa argadhee footoo isaa isin agarsiisee nan jaalladhan ture. Kanaaf rakkoo akkasii keessa jira manneen barnootaa keenya. Bara darbee mana barumsaa 4 kufe. Lafuma ga'ee kufe. Mana barumsaa Gobbii Mikaayilii, mana barumsaa Heenachee, mana barumsaa Dallashoor, mana barumsaa Goomii. Goomii qilleensa irraa kaasee fuudhee tokko. Gobbii bilookii tokkootu wal fudhatee qofa jechuudha. Kanaaf akka isaatti warri Heenachee illee amma tokko intinaa godhaniiru. Manni barumsaa ammummaatti garuu mana barumsaa jennee maqaa mana barumsaa dha'uun nu dhibu barataa 584 kan qabu manni barumsaa Gobbii rakkoo hamaa keessa jira jechuudha amma ammaa jechuudha. Guyyaa irraatti rakkoo kana keessa jira jechuudha. Kanaaf carraa argadhe kanaan waan bal'aasaa kaasuun hin danda'ama. Waa'ee Anfilloo waa'ee kellaa fayyaa keenyaa kaasuun hin danda'ama. Waa'ee manneen barnootaa keenya maal fakkaatan tokkoon isinitti kaasuun hin danda'a jechuudha. Beekaa waan ta'eef qaamaniin dhaqanii ilaalan tokko waan ta'eef rakkoo hamaa kan qabu ta'uusaa isin beeksisuu barbaadeenii. Egaa lammii gaariif lammii biyya isaa jijjiiru lammii biyya isaa hubatu lafi nuti oomishnu mana barumsaa keessa jechuudha. Mana barumsaa keessa lammiin kun immoo manneen barnootaa keessatti oomishamee biyya isaatii fi bu'aa ta'a.
manneen barnootaa Anfilloo keessa jiran baay'een isaanii dulloomoodha. Dulloomoo. Hawaasi humna qabaatee hawaasni hirmaannaa uummataatiin ijaarama waan ta'eef hawaasi ofumarraa baasaa bituu akka isaatti ijaaree galaa seera eegee ijaarsi isaa bareedee kan ijaarame manneen barnootaa muraasa jechuudha. Manneen barnootaa muraasa. Bara 1996 mana barumsaa Anfilloo sadarkaa lammaffaa isa yeroo jalqabaatiif dhaabate tokko to'atanii galtanii bilookiin fayyaan tokko jiru. Bilookiin fayyaan tokko jiru tokko jechuudha. Bilookiin fayyaan tokko barreen gaddaa pirojektii mootummaatiin bilookii tokko akka kennamuuf ta'ee kontiraakteriin sana fuudhee dhiisee badee jira jechuudha. Amma bara darbe bara kana jechuudha mana barumsaa sana kaasuuf turre. Garuu immoo manni barumsaa kun aanaa sana keessatti mana barumsaa jalqabaate waan ta'eef ka'uu hin qabu jennee akkuma isaatti ijoolleen muraasii keessatti barataa jirti jechuu barbaadeni walumaa gala kolleejiin keenya baadhataa'uunis amma maqaa isaatu kolleejiidha. TVETitti guddateen amma maqaa isaati baqa. Teessoo fayyaan tokko keessatti agartan godhattanii teessoo fayyaan tokko keessa jiru jechuudha. Al tokko Ismaa'il Faanii waltajjii garagaraa gaafa waamaa hin argu kompiitariin keessa jiru. Kompiitaran qabu. Piriintaran qabu. LCD'n qabu. Waan garagaraatti tarreessuun hin danda'ama hunda isaa jechuudha. Hunda isaa tarreessuun hin danda'ama. Kun hundumtinuu egaa maaliif kun ta'ee yoo jennes beektu waan ta'eef isa kana diippilii isaa keessa galtee hin kaasu tarii carraa kanaanii tarii yaadaaf gaaffii yoo jiraatis irratti mari'achuu dandeenya waan ta'eef galatoomaa irraa wadheera. Akka isin jaalladhu balaa akka isin barbaadu balaa mana barumsaa kan ijaaree kana ala ergaa addaa of keessaa qabu ergaan qabu of agarsiisuufis miti isin jaalladha ijoollee biyya kootii isinii jira yoo kana caalaa guddadhu waan guddaa isin hojii lafa jiru malee waan addaa qabu kanaaf anamma kana kabajinaa lattanii asina waan keessumas immoo kabajamaa ulfaadhaa ufira balaa isinii balaa jiru duba geessanii bechaadha maaliif namoota as kanaaf walitti qabame nama baay'eedha nama guddaadha as keessa kan jiru baay'ee isaan fadheedha badhaasa Dubaayidhaan fudhadhe garuu badhaasa fudhadhe baay'ee isaan fadhees baay'een gammades dhugaasoo maaliif ijoollee biyya ofiitiin ulfeeffamuun kabajamuun wanni guddaadha waan ta'eef ulfinni manaa gadi baay'ee Oromooni na kabajaniitu kabajama kana booddee garuu kan isin baana bakeessan nan saalfadhe baay'ee baasni bakeessan baa'u ulfaataadha bakka kana booddee hojjedhu jabaan itti keessatti fakkaatu malee isa kanaan jirame badhaasamu naaf malu badhaafamu garuu yaadi keessan gara fuulduraatti yoo cimee hojjedhu biyya kee yaadadhu kabaatanii fi haasa'ii fi dubbadhu hojjedhu kan jettani fudhadheera isin baata qabbaleera isin kabajanii ulfeeffadha waan namni kiyyoon waan na deeqaa tokko isin taasee baay'ee tuun baay'ee isin ta'e waan nama gara lama baay'ee of keessaa qabu lafa itti fudhadhe mana akaakas faajuu dhimma kadhasaa jiranii gaafa gadi obbo Kabaa keessatti nama argaatu yaa abbaa gootii obbo Kabaa keessaa akka fuuldratti gaafa akka ce'ee jedhu immoo obbo Adiin Dirisiin argan ture gaafa akka dabee jedhu immoo obbo Asfaa Mallasiin argan ture yaadatu keessa gaafa akkas bukkee dhabu immoo obbo Abbaa Murtiin arga akkuma kana gaafa darbee jiru waan nama dhibuudha abbaa siin argan ture biyya sana ijoolletee waan yaadatu keessaa akkasuma gaafa darbu immoo abbaa shumaan argan ture baay'ee na dhibatu biyya kana keessaa laala namoota kana zarii isaanii amantii isaanii fudhadhaa gaafa akkas yoo gamlaacha'u obbo Kameessaan argan ture na yaadadhaa dubbii hojjetummaa koo keessaa gaafa akka ce'ee jedhu adda sidaasiin riyaa abbaa keenyaa argan ture sidaadhaa akkumuusi waan nama dhibuudha jedhamuuti kun jechuudha akkas immoo gaafa natti darbe jedhu obbo Abduqaalii kana jedhu Qaalibin nama lagaa achi qaxxaree immoo Ajuban Faan argan ture gaafa isa balabbe jedhu immoo obbo Haayiduu Faan nama jedhan obbo Abaatii Faan nama jedhan na yaadadhaa ijoollummaa keessatti waan keessatti namoota kana beeksisnaa jira laala achumaan gaafa dabartanii gaafa seemnu nama dhibu ajirataa nama jedhan nama guddaa nama bareedaa nama ulfaataa namni isa keessaa jiru ajjaan namoota kana faan argan ture akkuma kana gaafa natti darbe jedhu immoo ajalii faan argan ture achumaan gara eegaa fatami jechuudhaaf yookaan akka hojjechuuf bishaan daakuu deeman yaada dhageessa dhageessachuudha kanaaf muggii seenaa addaa seenaa ni qabu baasoo waanaa saamne kana immoo guzeen saaman finneef guyyaan waan finneef ana wallaggee maal turre kan jedhu jira ture bishaan guyyaa shanii yaada wallaggee kabaa wajjiniini guyyaa shan yookaan guyyaa jaajaa paaruu dhagatee ani miccana ture wallaggee rasmisidha yaa yaadadhaa yaa taanee ijoollee taanee ani wallaggee gaafa sana miccana ture kun hundumtuu kitaabota guddaadhaan kan baay'ee ture ifa baasuuf yoo rabbiin gargaaree kan hundumaa jechuudha kanaala wanta zarii yoo laattan mugii jechuudha wanta amantii yoo laattan mugii tarrumaa jechuudha jechuun waan nama
waan nama dhibu waan nama biyya kana keessatti kaawwat ta'ee namoota guddaan jammaran yoo laal mukii keessa wantoota bituu isaa jechaadha. Namooti nama maqaa isaanii dhufu guddaa jaarsolii biyyaa kabajamtoota kun mana isaanii yoo gotan shunkurtii baatu keessa barasa. Ullubii tokko kan saya duat mana sani fa funga iya dan barni fa wala ge sa kebe ta iya dan da kan ba sai cara wala chon kwa ga da fa sai duba mana sani duba ko tanya pani mana sai duba ko bishe pat pani kana fi nuji wannan fa ma ba ce mai kana ba da samu ko kana je bi nujun nu wa ho tan aboti ge wa ho jiwan ka ba jam to da to je ne nu wa ko nujun daun wala fa fanne wala ganne apa sawate jawta kana ani bayin dik fatale daga jam sambi ko tuhan nangaddes namboys malifi riya komiti bilo ko tun ko bantwani ana to bilo sai take samba balwe kana bote wadana kana ummat robin jwate wadana digalu ana tun tay namal kasni karaju ana kan gargaw cha bijolo akasi gargawa kamu buda di sir chande robin di tur kana ro mo babi madina male nama ko tay robin mo cha garu baye ifo buda na bra afu tu dala jasi na malifi amma kana su fuda apa de ma so ko ngeli damo jaga babati nama baru sampai serkat itu buat tidak cawabi mungkin amat kasih baju wala cawal gede kita syarat itu lagi sejak terbela aja amat itu bisa terkadang di toko belasan deh kami dapat pekan minggu serang laga berarti ada cek jika rapin gau cawat aja ani baru nanti jodoh ko baru cuma kawan kecil kawan kawan kau tu ani baru nanti video ko baru cuma wanjir wain menu akan mau jabatan yang gua itu karena bodoh wali nama yang nu wali nasib nu kan wala ko bisa sa wala yak de tawa ni utar bayi mo to ay makasay ni gisa gaman kasi baru cewmo upuli bisa pa na gato Meja ka ilmayew sidan anaka ilma aka kayu sa pa sinjiran o ilma ko thai kana jari sandu bin ne ne mungkin naman wajay wal jala mela na mungkin wala man pura kuntu tigi wal ben ba Shawalin ne ako shawalin ne ya ba sa sa buda upulu rujo le ma to bulu gan acinya acimna atiram ne kana upulu suma upulu tumara itu meli ya kasi dia saja nami shawalin ba mungkin ko do be wajani wa bayo ba berarti kurbo berarti siyon tan napaki tollan sayon masanjiran kana sayon nusko ko sayon din ala ko din wali ba ko ne ba ala ko abati ba ala ko ba pusatnya awal kisah kita mengenai wajib kan jauh tak masih jadi kan kita rala yang pun kita mau bayar beli nanti jalan arah mana pun boleh bayar yang itu akan gali wana mungkin na kita kali itu sangat tajam sangat tasawuf bin wal maala tisu muncul atau mata kemana ifo mudah nak cerita dia duraan dursee waldaan wal misoomaa kun dhaabbachuu isaatiif bakka hundumaatti gumaacha guddaa gochuudhaan yeroo isaanii maallaqa isaanii kennuudhaan warroonni anfilloo walitti qaban kun galatoomaan jedhaan guddaanaa galateeffadha. Anfilloon utuu qabuu biyya hiyyummaa keessatti yeroo dheeraadhaaf turedha. Sadarkaa barnootaatiin yeroo bara mootummaa Haayile Sillaaseeti kaasee raatee namoonni dhalataa anfilloo ta'an Dambidolloo irratti baratanii digriidhaan darbu, dippiloomaadhaan darbu. Garuu immoo haalli teessuma lafa isaatii fageenya irra waan jiruuf jecha achi deebi'anii gargaaruu deeggaruu hojjechuun hin danda'amne hin milkoofneef baay'een isaanii biyya alaa biyya keessatti iddoo gurguddaa irratti hojjetu. Egaa naannoo sanatti namoonni biraan iddoo sanallee dhaqan immoo jaalala guddaa uummati sun qabu. Akkuma sila waltajjii irraa ka'aa turetti namoonni iddoo biraarraa dhaqan akka dhalataa naannoo sanaattitu biyya sana keessatti jireenya isaanii jiraatanii ofis maatiis horatanii raatanii guddina biyya sanaatiif gumaacha gurguddaa gochaa turan. Biyyi sun utuu qabu dhabe kan na jechisiisu keessaa an ogeessa qonnaati. Gara waggaa 12-13 naannoo sana waajjira qonnaarra hojjedheera. Qilleensa biyya sanaa yoo ilaalle midhaan gammoojjii baddaaf badda dareetti oomishamuu danda'a jedhamee iddoo biraa irratti akka saayinsii qonnaatti illee taa'u iddoo sanatti saayinsiin qonnaadhaan hojjetu. Iddoon isaa hundumtuu fakkeenyaaf yoo fudhattan midhaan baddaa irratti qotama baaqilaan qamadiin jedhamu
gara gammoojjii isaas yoo dhaqxan achirrattis qotamuu danda'a. Kun maaliif yoo jettan sababii bosonni sun achi jiruuf bunas qaba, midhaan qaba, hundumaatiin damma qaba, qabeenya gurguddaadha qaba. Qabeenyi buna isaatii kunis immoo sababii biyya alaatti karaan geessu, karaan Sudaanii, karaa Gambeelaas ta'e karaa Asoosaatiin waan isaa qabneef bunni kiiloomeetirii hedduu deemee raateetu gara Jibuutii dhufa jechuudha. Kun immoo daldalaa naannoo sana jirus, qonnaan bulaa naannoo sana jirus maallaqa guddaa akka inni baasii guddaa baasu isa godha. Utuu karaan mijataan jiraateeti har'a jijjiirama guddaadha kan dhufuu danda'u. Biyyoonsaa midhaan hundumaa magarsuu baasuu danda'a. Buna yeroo dhaabdan biqilaan buna lafa ciisee raawwate achitti kan qabatu utuu boollan qotin utuu dikeetti hin dabalin kan qabatu kan ol ka'u anfilloo keessatti duwwaa. Iddoo gara biraan amaatii guddaadha kan inni misooma kana irratti hojjetu. Kanaaf nuti immoo har'a yoo wal qabanne gama qonnaatiinis, gama barnootaatiinis, gama fayyaatiinis karaa hundumaayyuu biyya kana irratti hojii hojjechuun hin danda'ama waan ta'eef waldaan kun akkasitti dhaabbachuunsaa hamilee nu kennee walitti nu fidee biyya sanaaf jijjiirama guddaa kan ta'uu danda'u hojjechuu danda'ama. Akkuma ka'aa ture waa'een daandiidhaa hudhaa guddaadha. Daandiin sun hamma Gambeelaatti banameeti. Oomishni achi keessatti oomishamu. Sangaa furdisuun hin danda'ama. Shunkurtii oomishuun hin danda'ama. Lafi qonnaa babal'aa irratti hojjechuun hin danda'amu. Lafi takkaa qonnaan irratti hin qotamin hamma Sudaanitti bal'atee jiru sun hojii keessa yoo galee jijjiirama guddaatu naannoo sanatti dhufuu danda'a. Keessattuu baalli shaayee amma naannoo Gumaroo Ilubaaboor keessa Kafaa keessatti oomishamu kun iddoo sanaaf yeroo nuyi iddoo sanatti hojjechaa turre lafisaa filatamee hin hojjetama jedhamee ka'ee haaluma taaneen danqameetu hafe. Kanaaf illee mijataadha. Industiriyaal kirooppiidha shaayeen. Kanaaf wanti naannoo sanarratti hin danda'amne hin jiru waan ta'eef namoonni abbootiin qabeenyaas haa ta'u ogeessonni hundumtinuu waltumsinee naannoo keenya sanaaf hojii hojjenna taanaan jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Kanaafuu carraa guddaadha waan ta'eef warrooti kana qindeessitan ammayyuu irra deebiin galatoomaa isiniin jedha galatoomaa. Tole carraa kennameef galatoomaa jechaa anis waanuma natti dhagahame muraasa kaasuudhaaf kanaan dura waggaa 13 dura waldaan kun eegalee ture. Sana keessattis bu'aa bahii darbame keessa darbee sadarkaa kanatti akka kanatti arguudhaaf keenyaaf galata guddaan qaba. Namoota kana sochoosan injiinar Takkaalliin Kuunchuu faan dhugaa haasa'uudhaaf yeroo isaanii aarsaa godhanii qabeenya isaanii aarsaa godhanii akka walitti qabamnuuf akka wal arginuuf sadarkaa kanaan ga'uudhaaf galataaf ulfina guddaa Rabbi isiniif haa kennu jedha dhugaadha. Isinillee na galateeffadha. Itti aansee dhalattoota naannoo anfilloo ta'anii gumaacha adda addaa achitti. Gumaachi namni hamma qabe darbate doonnan jedhamu. Waan qaban darbatanii mana barumsaa ijaaranii barattoota keenyaaf uffata yuunifoormii waan adda addaa irra hafee miti jarooti kuni na ilaallata dhimmi biyya kootii keessatti dhaladhee guddadhe yeroo sadarkaa kanarra ga'u natti dhagahama jedhanii seensi godhanii akka kanatti gocha isaaniitti waan godhaniif ammallee Rabbi dabaluufi jedha jara kanaaf. Sadaffaa irratti waldaa kana hundeeffama isaarraa kaanee nus keessuma turre keessatti hirmaachaa turre amma participationiin keenya wala caalu malee amma ta'e keessattuu mantanachaa turre garuu
amma barbaadame deemeeraa hin deemne gidduutti wantoota sasakaalan tokko jiru dhimmoota sanallee dandamatee amma sadarkaa kana gaheera. Gahuu isaatiif waan namatti dhagahamu ta'e nuyi garuu haalli guddina keenya naannoo Anfilloo bakka deemnutti itti jiraachuudhaaf illee bu'uura nu ta'eera. Dhugaa haasa'uu fi naannoo sanatti amantaadhaan wal qooduun, sabaan wal qooduun, sabaaf sablammii biyya sana keessa jirtu waliin guddachuun lafa deemnutti illee amma bakka jirrutti illee bu'uura guddaadha. Biyyi sun biyya sabaaf sablammiin keessa jirtudha. Sanaaf nu bu'uura achitti dhalachuu kootiif an baay'een boonaa baay'een gammada dhugaa. Itti aansee immoo dhimma misoomaatiin wal qabatee amma naannoon keenya illee naannoon jaarsoliin achi jirani haala naannoo bakka biraan ilaalama bakka tokko sektara mootummaa keessa jirras waan taaneef. Amma naannoo Arsii kana Shaashimanneen kun baay'ee dhamoo jaarsoliin isaanii. Bari'ee bakka daandiin itti biiroo daandii biiroo bishaanii keessatti dhamoo. Namoota baay'ee wajjinis kominikeet nan godha al tokko hin jiru naannoo keenyatti. Jaarsoliin kana sochoosan dhimmamanii qabanii dhimmi bishaanii, dhimmi daandii, dhimmi misoomaa aanaa sanaatiif socho'u jaarsolii gurguddaa ituu bakka buufannee namoota waan kana nuun sosocho'an fuulduraaf illee amma inni darbeera bishaan darbe waraabni summa fuulduraatiif illee namoota ciccimoo yoo haasaan isaanii illee fudhatama qabu. Namoota sana sosochoosnee utuu hundeessinee naannoo kanattis irratti hirmaachisnee bu'a qabeessa taana jedhee yaadaan. Akka kootu waan hin argaa tures keessattis waan tokko waan hin ilaaluuf. Sanarrattis hojjechuu qabna waldaan kun waan jedhu wal bira dhaabbachuudhaanis wal qabatee wantooti amma kaka'aa ture akkuma jirutti ta'ee dhimma misoomaanis wal qabatee qonnaa wal qabatee dhugaadha. Virgin area no naannoon sun irratti hojjechuun bakka danda'a. Homaa ittiin tuqamne jechuun hin danda'amu. Innaa sanarrattis nami ogummaa isaatiin ni kaan beekumsa isaatiin faayinaansaalii sappoorti godhee waan adda addaatiin keessatti hirmaannaan dhugaadha biyya fakkii ta'uu dandeessu akkuma uummata isaa bakka deemanitti fakkii ta'an biyya fakkii ta'uu dandeessu jedheen kan yaadu. Kanuma wal qabatee haala koree kanaatis wal qabatee wanti mana keessaas ka'ee jira. Koreen kun kanaan dura waggaa dheeraas keessatti hirmaatee ibin personaali takkaalinyiin galateeffachuu kan hin barbaadu dhugaadha. Qarshii isaatti utuu nafin kanaan dura waggaa 13 duras taanaan galma fuuchuurraa kaasee refreshmentii bishaan maal kanneen በጣም appreciate ማድረገው baay'ee dhugaa galateeffamuu nama qabudha. Injiinar Takkaalii inni irra deebi'aa dhugaa seektana. Innaa ammas Boris wal bira jirraa waliin hojjennaa. Even koreen kun irra deebi'ee akka filatamus yoo jabaatee itti deemuudhaaf isuusu filatamee bakkoota utuu ta'ee waan jedhu yaaduma waan natti dhagahame kaasuudhaaf jabaadhaa galmaan illee ni geenya waan jedhu ulfaadha. Galatuma. Maqaan koo Kadir Hussein jedhama. Dhalataa Shaballee. Dhugaadhumatti sagantaan kun haala kanaan dhiyaachuu isaa irratti walitti gahuu keenya irratti baay'een gammadee jira. Koreewwan haala kana mijeessitanii waggaa dheeraa dura jalqabdanii har'a akka wal keenyee wal arginu abbootii keenyas hiriyoota keenya wajjinis akka wal arginu gochuu keessaniif guddaatti gammadeen jira. Jabaadhaa isiniin jedha. Nuti akka carraa ta'ee dhalattoonni Shaballee fi jaallattoonni Shabal seertumii sagantaa wayii qopheeffannee waggaa tokko gidduutti kuusii adda addaa buusnee ijoollee 131 yuunifoormiidhaaf daftarii isaanii binnee fi daree mana barumsaa gara kutaa 2 haaromsinee jiru. Ijaarsi nama akka Anfillootti ijaarame kun immoo waggaa 13 kana utuu sirriitti akka kanatti wal arginee irratti hojjennee waan guddaa hojjechuu dandeenya jedhee yaada. Achirraa fakkeenya guddaa kaasuu qabna waan ta'eef jechuudha.
misooma biyyaatiif inni guddaan barumsa. Barumsa irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaa jedhee yaada. Manneetiin barumsaa akka sila gabaasa dhageenyetti baay'een isaanii haaromuu qabu, akka haaraatti kan ijaaramuu qaban illee jiru irratti xiyyeeffannee hojjechuudhaa fi dhalattoonni naannoo sanaa waan gochuu qabnu hundumaa gochuun nurraa eegama jedhee yaada. Maaltu na yaaddessaa akka kanatti walitti qabamnee waan tokko buusuun badaa ulfaataa miti. Garuu lafaan ga'uun baay'ee ulfaata jedhee yaada. Maaliif gandoota 21 akkasitti jira Anfilloo keessa kan sila gabaasarraa dhageenye. Gandoota kana akkamittiin 21 sanarra ga'uu dandeenya? Naannoo sana kan wanta kana sochoosuu danda'an namoonni jiru yoo hin jiran ta'e haala kamiin lafaan ga'uu danda'ama wanta godhamu kana. Maaliif gandoota hundumaa immoo waggaa tokko keessatti qaqqabuun hin danda'ama inni jedhus rakkisaadha waan ta'eef maybe kilaasteriidhaan gandoota 3 waggaa tokko keessattuu gandoota kan immoo waggaa 2ffaa keessatti jedhamee haala kana yoo wal bira ga'ame maleessaa iddoo tokko duwwaa irratti immoo misooma gaggeessuun iddoo biraa irratti komee kan biraa fiduu danda'a waan ta'eef kunillee xiyyeeffannaa keessa galuu qaba kan jedhudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Dhugaadha wanti kun waggaa 13 dura iddoo guddaa geenyee turre pirezidaantii Oromiyaa biroo geenyee turre gargaarsa akka godhanii kan nu godhan yoo waadaa nu galanii turani gidduumaan rakkuma adda addaatiin citee hafee amma garuu akka inni sun hin cinne ammas immoo namoota jajjabaataan akka kuncuufaa mabte seenaa jiru inuma jabaa ta'e yaada. Galatoomaa kanaaf golgee kana qopheessanii waamuudhaaf. Kanatti dabalee waan tokko isinitti barbaadeen nuyi dhuguma of beennaa kan jiru sila abbootiin tokko yeroo isaan haasa'anii waan tokko natti dhagahamee jira. Anfilloon dhuguma hin gargaarama nama of gargaaramoo nama gargaara Anfilloon gaafa yaadnu akaakaa koo tokko ture obboleessa akkoo keenya naqamtee turani. Si'a Anfilloo beektaa naan jedhan tokko. Isaan buna dur yoo ijoollee turanii gaangoodhaan naqamtee ba'anii waggaa 9f buna gimbiifa asoosaafatti geessanii gurguraa turan buna dhaabamu. Buna Anfillootii fi bunni Jimmaa Wof Zarraashiidha. Kan gimbiifa nutu dhaqee gurguree dhaabbatee naan jedhan. Wof Zarraashiidha. Anfilloon hin dursa jechuudha. Koofii Arabii kan Anfilloodha jechuudha. Jimmaa duwwaa miti. Lammaffaa immoo Dambidoolloon ijoolleen Dambidooloof hin beektanii naan jedhu gurbaa hiriyaa tokko Tigireedhaan yoo. Maal jennaan Dambidoolloo koo Addis Ababa በፊቱን የሰለጠነችው kana beennaan dhugaadha. Xaaliyaaniin, Giriikiin, Ingiliiziin, Arabii hundumtuu Addis Ababaan beeku Dambidooloo beeku. Gaay Solomoon nabsi isaanii amaaru gaaf tokko tokko Shibelloo dhufaa turutti ilaa tabba kanarraa muka kanarraa dhiiga mukaatiin goommini hojjetaa turanii faranjootiin aan jedhan. Wanta kana hin beeknu. Amma Anfilloon akka inni itti jiru dhuguma rakkoo keessa jira. Karaa nageenyaas rakkoo keessa jira. Karaan baduusaas rakkoo keessa jira. Inuma tattaafanna Anfilloo kana inuma jajjabeessina jennee. Ani yoo Anfillootti manufacturing industry dhaabee samee ka deddeebiira. Anfilloo dhiisa Dambidoolootti naa bijaa'uu hin dandeenye. Egaa rakkoon Rabbi nurraa hiiku. Nageenya Rabbi nurraa buusu. Jabeenya Rabbi nuuf haa kennu. Kanumaan egaa isinis booddeetti hin deebinaa. Hojii keessan dabalattiin hojjetaa jirtu sitti ulfaataa danda'a. Waldaa kana cimsaa qabaa akka obbo Tasfaayin Silee jedhanii cimsaa qabaa hin gadhiisinaa isinin jedha galatooma. Dursaa isin galateeffachuun barbaada. Dhugaa Rabbii dhugaa dubbachuu yoo ta'e Anfilloonii fi Sayyoonni waan baay'ee waan gaggaariitu qabnu aadaa gadhee tokko garuu qabna akkasuma duukaa. Amma gara bahaa kanarra deemtanii gara kibbaa kanarra deemtanii nama waan xiqqoo hojjete galateeffachuu beeku. Namatti waan xiqqoo hojjete gaafa galateeffatan waan guddaa irraa dhiiggatu jechuudha. Naannoo keenyatti garuu aadaan kun baratamaa miti. Kanaaf majammaraaf aadaa kana jammartanii isin fakkeenya nuti keessaniif guddaa isin galateeffadhan akka kootti guddaa waan gaariidha jabaadhaa tuufa. Inni lammaffaa immoo kanan kaasuu barbaade anis akkuma silaa Fissaan kaasee ogeessa qonnaa ture gandarra turre gaafa hojjetaa turre baadiyyaa keessa olii gad deemnu inni akka tasaatee ji'a muraasaa fi alaqaa koo ture
egaa laqaa koo ture booda ba'ee guddatee gara olii gaafa dhufu gara bifisaan waan inni hojjete eenyuun hojjenne akka ba'ee dhufeen dhaabbata biilgeet teeknoo kan jedhamutti hojjetaa ta'ee galee dursa garuu anfilloo fide dhaabbata sana har'a gandi shebellii teeknoo ganda shebellii jiru fisaatu fide teeknoo ganda garachoo jiru fisaatu fide ganda dollaa ganda inacheef ganda yaarar ammanachi turetti ganda shan fide nuti bakka dhannutti biyya keenyaaf yaadna taanaan fakkeenya akka fisaan nu keessa jechuudha. Kanaaf namoota akkasii kan ammoo jajjabeeffachuun gaariidha. Kun kan ta'e waggaa 12 wanda gorobaa 13 dura irraanfachuu dandeessu. Har'a garuu galateeffamuu qaba. Dhageessanii irraa bartanii hundi keessan uummanni anfilloo fisaa galateeffachuu qaba. Maaliif gatiin ogeessa ture fan beekaa kunoon obboleessi koo na bukkee jiran dhugaa boodaa fi danda'a. Har'a qotee bulaan keenya buna qaxxitaa yeroo jammaraatiif anfilloo irraa Ameerikaatti gurgurame. Ganda shebellii irraa, ganda dollaa irraa, ganda garachoo irraa. Kanaaf namoota akkas akkasii nu keessa bakka dhanneetti biyya keenyaaf yaadna yoo ta'e amma dandeenyu biyya keenya gumaachuu hin dandeenya. Kanuma an eegee dadhabina keessatti hin irraanfattan yeroo dheeraa kanaaf hin gaa'isa akkasii barbaade kana goota akkasii nu keessa goota akkasii galateeffadhaa jechuudhaa fi ulfaadhaa galatoomaa ifa manaa godha. Dura dursaa guyyaa kana arguu kootti rabbiin hin galateeffadhaa. Isattaan immoo waldaa misoomaaf wal gargaarsaa dhalattoota anfilloodha. Yaada kana uumtanii akka kanatti akka wal agarru nu gochuu keessaniif baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jira. Uummanni anfilloodha magaalaa kana keessa kana duwwaa miti kan jiru. Isin warra isinitti siqu waamtan natti fakkaata malee. Ijoollee baay'ee jiru bakka baay'ee kan jiran sadarkaa yuunivarsiitii Finfinneetti hooggansa fa'aa ta'anii kan jiran jiru. Doktoroota baay'ee jiru. Yeroo lammataa goonutti namoota kana bira geenye galma guddaa kana caalu furannee namoota sana hundumaa adreesii yoo goone namni ogummaa qabuun fedhii qabuun waan sana irratti fakkeenyaaf amma buufati fayyaa magaalaa Muggii keessa jiru sadarkaa hospitaalaatti akka guddatu godhamee jira. Garuu meeshaa tokko hin qabu. Namooti jiru waan kana nu gargaaruu danda'anii yoo nuyi tokko taanee wal ijaarree onnee anfilloodhaaf kana caalaa goona. Guyyaa har'aa kana akka kanatti arguuf asitti affeeramuu gootii fi baay'ee natti tolaatti gammadeen jira. Kun jajjabeeffamuu qaba. Ammas beellamni yeroo dhiyootti nu qabdanii irratti hojjetamee akka wal agarru hin jedha. Kanaaf waa'ee mana barumsaa anfilloota Gilfiree irratti sochii jalqabne tokko jira. Mana barumsaa anfilloota Gilfireedhaa yoo irra argitanii akkuma sila obboleessi keenya kaasaa ture manni funcaan isaa mana namni itti dhaqee funcaa'u fakkaatu. Manni barumsaa isaa caccabee jira manni baay'een isaa darreen amma ajitoo fiqii bilookii tokko balbala 4 kan qabu nu ijaaraniiru. Garuu immoo maal gochuu qabna? Mana sana suphisiisuuf, halluu isaa dibsiisuuf, qalamii bara nuti itti barachaa jirreetu jira. Daree tokko tokko irraan yoo argitan sun baay'ee nutti dhaga'amuu qaba. Mana barumsaa sanaaf immoo ijoolleen achi keessaa ogummaa addaa qaban akka isaan ba'aniif nuyis gargaarsa mataa keenyaa nurraa barbaachisaa biteef kana gochuuf tokko taanee wal ijaarree ka'uu nurraa barbaachisaa. Kanaaf dhaabbati kun kana caalaa hojjechuu qaban jedha. Nus bira jirraa hin gargaarra. Galatoomaa isiniin jechuuf hin jala.